Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Maatii Waaqayyoon kan jaalatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkamiin nageessanii. Amiin. Waaqayyoon Abbaan ifamaa, Abbaan jaalalaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenya ilaalee osoo hin eekamiin kan yeroo kanaan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaatu nuuf haa ta'u. Obboleewwan koo yeroo darbee waa'ee amantaa maalii waan jedhu ilaallee turre. Amantaan tokko akka ta'e, amantaan kennaa akka ta'e, amantaan sun immoo ortodoks tawaahidoo akka taate wajjin ilaallee jirra jechuudha. Har'a immoo amantii maali waan jedhu irraa kaana. Amantiin jecha amantii kan yoo ilaallu kitaabni qulqulluu keessattuu iyyuu kaakuu haarawaa keessatti waa'ee amantii taasisaa. Waa'ee amantii Gooftaan keenya Kiristoos fakkeenyaaf amantiin keessi fayyisee jiraadha. Amantiin akkanaa biyya Israa'el keessatti hin argamudha wanti jechaa ture. Kanaafiyyuu amantii fi amantaan adda adda akka ta'ani beekuu qabna jechuudha. Kanaaf amantii jechi amantii jedhu jecha giizii ammane jedhu irraa kan dhufe yommuu ta'u hiikkaan isaa amanuu fi amanamuu jechuudha bakka hiikkaan isaa. Kanaaf amantaa keessa maaltu jira? Amantiitu jira. Amantiin immoo waa lama of keessaa qabaa jechuudha. Innis amanuu fi amanamuu. Amantiin ilaalcha keenyaan wanta nuti raawwannudha, wanta nuti goonudha, wanta waan sanitti itti amannu jechuudha. Amantii wanti jedhama. Kanaaf amantiiwwan har'a addunyaa irra jiran ilaalcha isaaniitiin, ilaalcha namaatiin waan hundeeffamaniif amantii jedhamu isaan. Keenya immoo kennaa waan ta'eef amantaa jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf amantiin Pirotestaantii Maartii Luuteriin kan hundeeffame. Kanaafiyyuu ilaalcha Maartii Luuteriitiin jechuudha. Kanaaf amantii jedhama jechuudha. Inni biraa immoo Musliimota haalaan ilaalcha Muhammadiitiin. Kanaafiyyuu amantii jedhama malee amantaa hin jedhamu jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan haa hubannu. Amantiin amantaa keessa jirus ni jira. Amantiin immoo amantaan ala jirus ni jira. Amantiin amantaa keessa jiru nu fayyisti yoo beeknee irra deemu, yoo beeknee itti yoo jiran. Amantiin immoo amantaan ala jirtu nu fayyistu jechuudha. Maaliifuu ilaalcha keenyaan jechuudha wanti deemu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu amanuu fi amanamuun kana beekuu qabna jechuudha. Amanuu jechuun maal jechuudha? Yoo jennee waan qaamota miiraa keenyaan bira ga'uu hin dandeenye tokko ni ta'a, ni raawwata jennee fudhachuu jechuudha. Fakkeenyaaf si kaasa. Gooftaan keenya Kiristoos akka dhalate nuti agarra. Akka inni fannifame nuti agarra. Akka inni du'aa ka'e nuti agarra. In ta'ee jira, raawwateera, gooftaan dhalateera, cuubameera, du'eera, du'a moo'ee ka'ee jira, nu fayyisee jira jennee maal goneerra fudhannee irraa jechuudha. Kun maal jedhama? Amanuu jedhama. Inni biraa immoo amanamuu jechuun wanta amanne saniif deebii laachuu jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqadha, uumadha, fayyisaadha, Shaadaayidha, Alfaa Omeegaadha jennee amannee jira waan ta'eef wanta inni jedhe san immoo hojiitti jira jechuudha. Fakkeenyaaf gooftaan keenya Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti maal jedha? Namni hafuura qulqulluu fi bishaan irraa hin cuubamne mootummaa koo dhaaluu hin danda'u jedha. Kanaaf nuti maal goonee cuubamne ilmummaa Sillaasee fudhanne argamnee jirra jechuudha. Kanaaf kun maal jedhama? Amanamuu jedhama. Inni biraa immoo gooftaan keenya Kiristoos Wangeela Yohaannis ammas boqonnaa 6 lakkoofsa 51 irratti maal jedha? Namni dhiigaa fi foon koo hin nyaanne mootummaa koo hin dhaalu jedhee jira. Kanaaf nuti maal goonee dhaaluudhaaf mootummaa isaa isa dhaaluudhaaf dhiigaa fi foon gooftaa maal gochuu qabna? Fudhachuu qabna jechuudha. Kanaaf kun maal jedhama? Amanamuu jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu amantii keessa kun akka jiru ilaaluu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee amantaa fi amantii ammana erga laallee nu gaha. Garuu amantaa kanaaf immoo utubaa wanti ta'e maalidha wanti ilaalu jechuudha. Innis
wantoota shanantu jira jechuudha. Akka mana amantaa keenya ortodoksii irratti wantoonni shanan kuniin utubaa mana amantaa shanan jedhanii beekamu jechuudha. Namni tokko amantii biraatirraa gara ortodoks tawaahidootti dhufuudhaaf dubbii amantaa fi dubbiiwwan utubaawwan shananii sirriitti barachuu qaba. Kana yoo hin baranne namni suni akka mana ceerrecha irratti ijaaramee ta'a jechuudha. Kanaaf haalaan sirriitti hubachuu qabna. Dubbii amantaa beekuu qabna. Utubaawwan shanan beekuu qabna. Amantaadhaaf utubaawwan ta'e wantoota shanan kaniini jechuudha. Isaan immoo wajjin ilaallaa jechuudha. Innis maalidha? Ergaa warra Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti ergaa isa tokkoffaa irratti akkana jedha. Akka ayyaana Waaqayyoo biraa anaaf kennametti akka ergaa ifama akka ayyaana Waaqayyoo biraa anaaf kennametti akka nama mana ijaaru beekuttis hundee manni irratti ijaaramu kaayee jira jedha. Kanaafiyyuu amantaan kun bu'uurri ishii hundeen ishii wantoota dogmaa ta'an barumsa dogmaa ta'an shan qabdi jechuudha. Inni jalqabaa iccitii Sillaasee. Iccitii Sillaasee jechuun maal jechuudha? Sillaaseen tokkos sadiis jedha. Sillaaseen tokkos sadiis. Waaqayyoon tokkummaa Waaqayyoo bulchuudhaan, ajjeesuudhaan, kaasuudhaan, nyaachisuudhaan, jiraachisuudhaan Waaqayyoon meeqa? Tokko jechuudha. Waaqayyoon tokko ta'e kun garuu qaaman, maqaan, gochaan immoo meeqa? Sadii jenna jechuudha. Kun iccitii Sillaasee keessatti barumsa sirriitti baratamu jechuudha. Inni biraa immoo iccitii foon uffachuu yookiin iccitii siggaawwee jechuudha. Kana jechuun gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos foon uffatee haadha keenya Maariyaam irraa dhalachuu isaa iccitii kana keessatti barannaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Ibiddaa fi bishaan osoo waliin balleessin amala bishaanitii fi amala ibiddaa yoo ilaalle walirraa faallaa. Garuu amaloonni kun osoo waliin balleessin bishaan ibidda hin balleessin ibiddi bishaan inoo isin amala tawaahidootiin tokko ta'e jechuudha. Kana jechuun amala foon uffachuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Kana iccitii kana keessatti sirriitti ilaalla jechuudha. Inni sadaffaan iccitii cuuphaati. Iccitii cuuphaa gaafa jennu cuuphaan tokkodha. Akkuma Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti amantaan tokko, cuuphaan tokko, gooftaan tokko jedhe cuuphaan meeqa? Tokko jechuudha. Cuuphaan tokko jechuun maal jechuudha? Cuuphaadhaan ilmummaa Sillaasee argannaa jechuudha. Balballi inni jalqabaa kan fayyinaa maalidha? Cuuphaadha jechuudha. Kanaafuu kun iccitii cuuphaa jechuudha. Ortodoksiin iccitii kana ni raawwatti jechuudha. Ijoolleen dhiira yoo ta'an guyyaa 40tti, shamarra yoo ta'an guyyaa 80tti. Kunillee immoo seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 fi kufaalee boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti hundaa'uudhaan abboonni waan kana guyyaa kana hundeessan. Guyyaan kun garuu dogmaa miti, qaannoodha. Cuuphaan garuu maalidha? Dogmaa. Adda baafnee haa beeknu. Namni tokko yookiin daa'imni takka dhalattee guyyaa 15tti illee cuuphamuu dandeessi. Hin boqotti jedhamee yoo yaaddame yoo ta'e jechuudha. Kanaaf kun maalidha? Kun guyyaan 40 fi 80 maalidha? Qaannoodha. Garuu cuuphaan maalidha? Dogmaadha jechuudha. Namni cuuphamu malee ilmummaa Sillaasee argachuu hin danda'u jechuudha. Inni arfaffaan iccitii foonii fi dhiiga gooftaa yookiin iccitii qurbaanaati. Iccitii qurbaanaa jechuun gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos hawaariyaatota yookiin duukaa bu'oota 12 walitti qabee ilaa kun dhiiga kootii, ilaa kun foon kooti jedhee isaanii kennesanii har'a immoo kadhannaadhaan iccitiidhaan gara dhiigaa fi foon gooftaatti yeroo jijjiiramu nuti fudhannee Kiristoos wajjin qaama tokko taanaa jechuudha. Kanaafuu waa'ee kabajaa dhiigaa fi foon gooftaa keessatti kan laallu, keessatti kan barannu kun
iccitii maal jedhama? Qurbaanaa jedhama. Namni kamiyyuu iccitii qurbaanaa yoo fudhate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu ijoollee fi warroota umriin deeme bichaadhaaf osoo hin taane kiristaana hundaaf iyyuu maal ta'eera kennamee jira jechuudha. Kanaaf hundi keenya iyyuu gaabbii gallee iccitii kana hirmaattota ta'uu qabna jechuudha. Inni shanaffaan iccitii du'aa ka'umsaati. Iccitii du'aa ka'umsaa yoo jennu waa'ee du'aa ka'umsaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos jechuu miti. Iccitiin du'aa ka'umsaa iccitii nuuti keenyadha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gaafa inni murtoodhaaf dhufu ilmaan namaa akka ka'anii macaafni qulqulluun nu ragaa ba'ee jira. Akka ka'an ilmaan namaa Waaqayyo fuulduratti akka dhiyaatan murtoodhaaf akka dhiyaatan kun hoolaa ta'ee kun immoo Israa'ee ta'ee kun yookiin bitaan kun yookiin mirgaan warri gaarii hojjetan mirgaan warri gaarii hojjetan immoo bitaadhaan jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon hunda keenyayyuu mirga isaatiin akka nu dhaabu Waaqayyoon nu taasisu jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni amantaa ortodoksii keessa jirtan barumsa kaniin sirriitti barachuu qabdu jechuudha. Barumsa kaniin sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Keessattuu iyyuu barumsi dubbii amantaatii fi utubaawwan shanan yoo nuuf hin galle nuti akka salphaatti fudhatamna jechuudha. Akka salphaatti shakkitoota fudhatamna jechuudha. Kana beeknee amantaa keenya sirriitti beekuudhaaf iccittuuwwan kaniin sirriitti beekuu qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu amantaa maali waan jedhuu fi utubaawwan shanan amantaa keenya isa kana erga beenneen boodatti immoo kutaa itti aanu irratti dubbii fayyinaatti seenna jechuudha. Kana ani akka hubattaniif akka yaadattaniif waa'ee fayyinaa haasa'uudhaaf waa'ee kaniini beekuun dirqama waan ta'eef kanaaf booda immoo waa'ee fayyinaatti seenna waan ta'eef Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa galanni isaaf haa ta'u. Amiin.